Saamii Giiloo jedhu eessaa dhufee maqaan kun kanarraan jalqabu barbaada. Naannoo lixaa keenyaatti immoo Giiloo jechuun harreedha. Saamiin isa xaranga'aa tokko ture. Nan xuuxaa, nan qaamaa, nan dhugaa, dhugaan bulaa, naman waraanaa. Tajaajila yeroo sana ture akkamitti yaadattan? Biyya Itoophiyaa keessatti amma yeroo jalqabaatiif maqaa waamee namni tajaajilu jalqabee ana. Itoophiyaa keessatti Oromiyaa keessatti namni Waaqayyo dibee anaadha. Ija jabina akkamiitiin namni tokko dhugaa oolee qama'aa oolee sitaa mul'atu shiishaa xuuxaa oolee dhufee saba Waaqayyoon tajaajila jedhee dhaabata. Kun isiniif reefuu haaraa ta'uu danda'a. Maaliif waldaan kiristaanaa rafaa jirti. Warra duraan dursanii dhaqanii basaasan namoota ergachaa. Qortee ilaaltee dhaquus gara dhimma keeti. Waldaa tokko keessatti namni shugguxii sitti qabee zayitii biti isin jedhu hin jiru. Namni shugguxii sitti qabee birrii kennu isin jedhu hin jiru. Kennuu dhiisuun ga'ee keeti. Tole erga akkas ta'e faarfannaaf sirbi maal isaati adda ba'e? Garaagarummaa tokko iyyuu qabu. Waa'ee peejii ta'ee ture waan jettu yoo qabaatte. Thank you ta'ee ture. Thank you. Waan baay'ee naaf goote ta'ee ture. Dhuguma sitti nima. Karaa kee waan baay'ee naaf ta'e. Namoota baay'eef karaa kee. Biiraan sun taa'ee qofaa kee miti namoota wajjin utuu bilbila fayyadamtu. Fidichirsi. Amma ta'ee ture namoota seeta baay'een gorsu. Baay'een jaaladha isa kana. Hin gorsu kottuu marfee sii laannaa jedhuun. Marfee sana laatanii hin beekan naaf illee. Tinaa himime. Dursaa marfee naa kenna jechuudha. Maaloo marfee. Fuula Waaqayyootii fi namoota sagantaa kana dhaggeeffatan duratti si gaafadha. Waan itti dhiifama gaafattu. Fidaa birrii gaafan jedhu xaqilaallaan akka sangaa gurguretti akka waalqoo fudhatetti fidee tuulechi. Lafa naqe birrii. Madaabaraa shammuu madaabaraa jetta.